الرجيم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل جيت يا إرجما خيّة إنما أدعو ربي جتون الرب مخيّة يا متى إنما أدعو جتون النجبرة ربي رب مخيّة قفان جبرة ولا أشرك به إذا تنكتيسو أحدا نم تقول تنكتيسو جيا أحدنين واتكلي جتورا نما قفودون تين جنراليتي قبدي أحدن جتو واتكلي ربي تنكتيسو رب مقفان جبرة جيا قل جيت يا إرجما خيّة إني لا أملك لكم جتون أنسني دنديو درن جتون ركنا تقول ليسن رفدون دنديو ولا رشدا جتون قتلو ليسن فدون دنديو يعني وان تلتو تكايسن فدون دنديو أجج ربيتي مليدا رقم تلتو داس ربين سنين فده تربين اتجيسن أنجيو تاتي ملي جتون ركنا تقو ثم سيسي وما ربين سن رفد مليان تقول ليسن رقيسون دنديو قل جيت يا إرجما خيّة إني أنماه لا يجيرني يجون من نتيسون جيرويا لا يجيرني يجون ننتكسو من الله يجون ربي را أحد يجون نم تقول ننتكسو رب ما نتكسيا ولا نجد يجون أن نركض من دون ربي قدت ملتحدا يجون إركون أركض جي ملتحدا يجون بكان إركض يوخيو ربي درا بكان تديسي بون أركض جيما ملتحدا جيشون ديفا قد ديفا نركضو عذاب ربي درا ديسي بكان تبون قبو الرب مدراو بكت بون دنديو إلا بلاغا جيشو يجيسو متحاتي ملي من الله جيشون ربي الروايسن جيشو يتاتي ملي ورسالاتي جيشون قسم ماسيس إرقايسا بكان قو يتاتي ملي دا ولنا وجهك أبو خانم ملي تبيران كيسن جرو ربنا كبده وجهتا أني في فو كنترولي ساجلان جريتشودا إلا بلاغا جيسو ملي من الله رب الرا قرآن إسن جيسو ملي ورسالاتي يجون إرقاي ساماتي سنبيران قيو ملي ومن يعص الله نمن ربي جده ورسوله إرقما ساتس كجده فإن له إساتا دا نار جانم يجون بد جانم إسا قفاوي جيرا خالدين فيها أبدا أتخيثه قيو قطتانا لتانين عدب خيثا قنباني حتى إذا روجتون غافار كان يما يوعدونا وان الدنيا رتي وادا قد أمان كان ما يوعدونا وان بالما قد أمان كان وقار كان جتي فسيعلمون يجون فولدر بيخوفتان من أضاف يجون ملافاته ناصرا يجون ديقرا قباتشو دتي nama laafaa ta'e muslimtootaa fi isaanirraa jechuuf deemarama waaqallu jechuun nama waa xiqqoo ta'e adadaa jechuun lakkoofsaaniis waa xiqqoo ta'e hagareen isaanii waa xiqqoo taate gana beekuu ta'anii addunyaa irratti magaagareen itti dhaadachuu turanii addunyaa irratti maasii deeggartootaan jarri kaafirtootaa muumintootatti dhaadachuu ture jechuudha taasii tumbo'aan qabdu garee feete baay'ee qabaattuus akkasuma deeggaraa baay'ee qabaattus akhiratti uumaas hin godhu deeggartoonni keessun jechuudha akkasiin bar isaaniitiitu lakkoofsaan walitti dhaadate nuti nama baay'ee kanaa muslimtoonni waan hin jirre uumaa nu godhuu hin danda'anii waan jiru keessa jira jechuudha saniifuu akhiratti muslimaatiitu kaafira irra baay'ee jechuu odoon ta'in waan isaan addunyaa irratti jara muslimtootaatti hin dhaadachaa turan kana gareen baay'inni garee isaanii waa takkan gootuuf jechuudha jahannam duraa baasuu hin dandeessu jechuu malee irra baay'ee warra kaafiraa warra azaaba seenisuutu irra baay'ee dachaamee qabu muslimtoota deebi'anii kan addunyaa irra jari dhaadatuuni susanii jechuu akkana jeemma maayik hatta ijaara'uu jechuun gaafa harkana gaayaadhatun guyyaa qiyaamaan dhufte hoggaachii harkan maa yu'aduunaan wantamma asitti baallama godhaman kana ibidda jahannam akkasuma maasii jannata fasayyaalamuuna gana beekuu ta'an achi fuula dure azaabatti akhiratti baaneeti gaa asirratti waan isaan dhaadatanii fi man azaafu naasiran deeggarattiis nama laafaa ta'e jechuudha emma deeggartoota cimaa qabnaa jedhanii haasawanii deeggartoonni cimaan asii kun achitti uumaan godhuuf jechuun jiran rabbiini qul jeeti yaa ergamaa kiyya ani in adrii jechuun ani hin beeku aqariibun jechuun dhiyoo ta'uu fi maatu waduuna wanni isin baallama godhatan suni
am yajaalu lahu rabbiin kiyya isaaf godhu amadan jechuu yeroo dheeraa isaa godhu annaan galle ta qiyaamaa kana keeysan galu jechuudha. Kana wooma rabbiin isinitti himeen hima malee guyyaa hanqanaafee waggaa hanqanaafee ji'a hanqanaafee wanni nan jiru hin jirtu jemma. Saniifuu ilayhi yuraddu ilmu saa'ati jechuma gaa kun beekumsi qiyaamaa garuma rabbii deeffamaa qiyaamaa qabee qoyisuma iktarabati saa'atu waggaa ji'us rabbumaa jee malee tana nabi Muhammad hin jenne jechuudha. Wooma rabbiin itti hime ummatatti geeyse malee ifii beekeetii miti beekumsi kana erga rabbi bira jira jechuu ergamaa bira hin jiru gaa. Amadaa jechuun yeroo amata waggaa hafeeteen fassareeti zamanan jechuma. Aalimul ghaybi jechuun inni waan namarraa fagoo hunda ni beeka. Falaa yuziiru jechuun hin mul'isu rabbiin. Alaa ghaybii jechuun fagoo saasan irratti ahadan nam tokkollee mul'isu waan mugayyabaataa namni beeku rabbi malee hin jiru je. Ammaasis illaa man irtadaa jelaa inni nu. Falaa yuziiru jechuun hin mul'isu alaa ghaybii. Waan fagoo saasan irratti hin mul'isu rabbiin ahadan jechuun nam tokkollee mul'isu illaa man irtadaa jechuun namoota jaalate malee. Min rasuulin jechuun sanuu ergamaarraa haa ta'e jechuudha. Kan rabbiin waan ghaybiitti himu eenyu ergamtootuma isaa qofa malee nama biraa tokkotti illee himu jechuudha. Yoo jiraate atleast waa xiqqoo warra rabbiin akkanuma qalbii keessatti darbuu jira. Warra akka Umar ibn Khattaab sanfaa jechuudha. Warra dur keessa immoo mul'amuunaan warri rabbiin qalbitti waan ghaybiidhaa takka darbu baay'ee jiraa je ergamaan. Garuu immoo uummata kiyya keessa yoo jiraate Umar ta'uudhaan yaadaa jaanii akkasuma dhugumaa Umar nama akkasiiti. Garuu immoo san beekee fi saniin hin dhaatatu gaa umarummaa nuyi illaa man irtadaa jechuun nama rabbiin jaalate malee. Min rasuulin jechuun sanuu ergamaarraa haa ta'e je. Fa'innahu ergamaahu yasluku jechuun ni naqa. Min bayni yadayhi fuulduree isaatii fi wamin khalfii jechuun duubbee isaatiif ni naqa jechuudha. Rasadaa jechuun tiisitoota malaayikota isa tiksu naqaa jechuudha bakka. Akka shayxaanni fidee waan biraatti hin makne warra isa eegu zabanyaa fidee rabbiin bira kaaya. Maal ta'uuf dheeru liya'lama jechuun akka beekuuf ilma zuhuuri maannaas jechuudha. Akka namatti mul'isuuf jechuuf hanqa dablaquu eega duraan qadara keessa duraan beekee azalitti eega beekee asittis akka beekuuf jechuun magaa. Wallaalee tanaan adda baafataa jechuuf hin deemnumma. Akka mul'isuuf jechuuf hanqa dablaquu isaan kun bakkaan gayanii risaalaati rabbiin jechuun ergaa rabbiin isaanii itti dhaame ergaa rabbiin ummata geessaa je'eetti hime bakkaan gayanii ayyee akka beekuuf jecha malaayikota gamaa gamana naqa jemma. Dhuguma kanaafuu naqa. Kana jechuun akka namnis beeku jechuudha. Amma dubbiin ergamtoonni himu waliin dhoytu kana itti hijibni tokkolleen ittiin makamu maali yennaan shayxaanota adda addaa waan silaa ergamtoota afaan waan biraa buusuu barbaadu rabbii turraa eegaa jechuu baramma. Waan mugayyabaataa keessatti wanni takkatatti makamtu hin jirtu wooma biraa keessatti wahii dhuftu keessattiis wanni itti makamaan jirtu yoo eega ummata bira geesse faa qalbii ummataatti wanni biraa makamte maleedha. Liya'lama akka beekuuf hanqa dablaquu bakkaan gayuu isaanii beekumsa namaa wajji jechuudha. Yookiin akka mul'isuuf ji'i risaalaati rabbiin jechuun ergaa rabbii isaanii bakkaan gayuu isaanii wa'ahaaxa jechuun rabbiin ni marse. Bimaa ladayhim jechuun waan ergamtoota bira jiruun yookiin yoo bimaa ladayhim jechuun waan uumaa isaa bira jiruun ni marse maal wa'ahsaa jechuun lakkaawee beekaa kulla shay wooma hundaa'u adadan jechuun lakkoo isaanii takka takkan lakkaawee beeka jemma. Wani takka rabbi jalaa baatu hin jirtu ergamtoota isaatiis ni eegaa jechuudha. Ahaaxaan marsee bimaa ladayhim jechuun waan isaan bira jiruun marsee jira hunda beeka. Wanni makluuqni hojjeta rabbi irraa dhokattu inuman jirtu jemma. Wa'ahsaa jechuun takka takkan lakkaawee beeka. Kulla shay'in jechuun wauma hundaahu adada lakkoo isaanii walirra kaayee beeka takka rabbi dhokattu hin jirtu. Hawaa cufa beeku rabbuma malee hawaa hunda beeku innaa malaayikonni nuun beekani ergamtoonni nu hanquma rabbiin itti hime malee hin beekan jechuun itti himu jira.